Ashamaa harka fuunee jirra jirtu maatii ifaa miidiyaa hundi keessanuu sinin jedha. Diskaawuntii namni bitatu jira. Kuni Jeddaa keessa Saa'udii Jeddaa extra suuqii extra jedhamuun jira jechuudha. Ijoolleen as dhiyoo jirtani diskaawuntii sirriitti bahee jira. Kan 3,000 duraanii amma 2,000 1,000 akkas hir'atee jira jechuudha. Kanaaf gassaaraa namni barbaadu hundumtuyyuu jira. يلا تعالوا الشباب. Kana maadhisan 8,037 jechuudha. Diskaawuntiin isaa namni biyya galchuu barbaaddan asii bittanii biyya galchuu dandeessu. Diskaawuntii sirriitti jira jechuudha. Iddoo isaa yoo nagaafattan yookiin immoo yoo barbaaddan sirriitti isinii ibsuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf sirriitti diskaawuntiin bahee jira. Diskaawuntiin bahee kunillee laal kan duraanii kun immoo kan ammoo 99 dura 3,999. Eeyyanii sirriitti jira. Diskaawuntii sirriitti jira. Makiina nama qalaata kanamichi laayikii nu kennu. Kun Makiina laayikii nu kennaar meeqa? asuma makiina addeetta. Kun daraan kan kuma maashinii kan binne maaliif? Farshaan miiccanna kama jiru naati. Kun immoo kan duraan 4,499 amma 2,200 jechuudha. Sirriitti bu'ee jira. Otomaatika. Diskaawuntiin sirriitti bu'ee jira. Ini kun maashaallah dha keessa. Kunis akkasuma. Eeyyan kiiloo meeqa miicca? Namni bitachuu barbaaddan as baatanii bitachuu dandeessu. Tallaaja illee ni jira jechuudha yookiin firiijiin. Akkasuma firiijiinis diskaawuntii sirriitti bu'ee jira. Diskaawuntiin kun yeroo hunda hin deebi'u. Waggaa keessatti akkas yeroo tokko jechuudha. Kanaaf ijoolleen asitti ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota maatii ifaa miidiyaa wottaa warqii bitadhaa saniin jenna. Warqii. Wottaa warqii bitaa. Maal jedhe namichi? Darbine garallee. Deemsee deemu. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii ifaa miidiyaa harreessa jirti. Boolee Saa'udiin jira. Warroonni galuu barbaaddan warroonni taa'uu barbaaddanis asumaan ilaalaa inni isiniin jedha. Boolee Saa'udii keessan jira. Kanaaf ifaa miidiyaan gara biyyaa galuu weddii gara Oromiyaa isiniin jedha. Kottaa gallu warri galuu barbaaddan. Warri biyya ofii yaadattan jirtani. Kota.
هنا سفر. انت بوجود سفر. حي بساعدك. استني. ياهو. كمان في مكان. Maju. Ada ni. لا فيديو.
تعال My God! Multiple tracks.
Hayyee obboleewwan koo ammas asin jira jechuudha. Asin kan dhufe diskaawuntiin garuu akka duraa san baay'ee hin jiru jechuudha akka duratti sanii. Asitti indoom akka duraatirraa dachaa dabalee jira jechuudha. Wanni hundi baay'ee maajaalee maaliif duraan lahaafaa argitan kana yookiin birdilimsii kana birdilimsii kana birrii 90 illee bitaa turre hundi keenya nu beekna ijoolleen Saa'udii keessa jirtan jechuudha. Amma garuu 150 160 ta'ee jira. Ammas immoo lahaafaa isa ishigiidhaan jiru birrii 200 yookiin immoo 100 wayinis binnee turre. Amma akkasuma dachaa dabalee jira jechuudha. Kanaaf wanni hunduu dabalee jira. Dhugaa baay'ee na ajaa'ibe jechuudha. Wanni hunduu akkanatti dabaluu isaatiifi kana waan ta'eef ijoolleen amma takka jenneetoo kaargoo galchuuf yookiin immoo meeshaa bibbituuf karoorfannee jirru odoo dhiisne wayyan isiniin jedha. Ani garuu gama kiyyaan duran biteetoo fixe waggaa 2-3 dura jechuudha. Waanan as tureef illee isa duraan bite sanii fi kan amma bite walittuu hin dhufu jechuudha. Kanaaf garuu ammas kaargoonis wuddii ta'u wannan bite tokko dhiisuu hin danda'u jechuudha. Gara biyyaa galchuun kiyya waan madhoollee garuu amma waan tokko tokkotti dabala jedhee waan naqu roottoon kun fakkeenya ittiin galchinu. Ani garuu kan bite 90 illee kan bite dura lafaanan qaba. Garuu yoo amma 140 150 gadi hin bittan jechaadha. Kanaaf wanti duraanii fi wanti amma gabaan sirriitti ol ka'ee jira. Sirriitti garaagarummaa qaban isiniin jedha. Amma odoo warroonni binneetoo kaargoo gochuu barbaannu odoo tasgabboof yooyyaa maaliif baasii bichaadha malee faayidaa hin jiru jechuudha. Guyyaan kee guyyaa gabaa amma fana reeffadha. Guyyaan kee guyyaa gabaa amma fana reeffadha. Kan na hubatoo si'ee amma lifaan